Madaamin koo sapiraayizii ajaa'ibaan na goote kaleessa galgala jechuudha. Innis akkuma argaa jirtan kana yaa'u maali inni jechuun keessaniin oolu wanta kana immoo hundumaa takka takkaan isinitti himaa kan beektan silaa hin beektanii jechuudha. Sapiraayizii ajaa'ibaan na goote jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii. Ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni immoo chaanala kanaaf haarawaa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaaniin maamila keenya ta'a. Warri taatan immoo galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti haasuudhaanii maalidha sapiraayiziin kee naan jechuun keessa hin oolu. Akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf waggaa baay'ee hawwee ture. Waggaa baay'ee hawwee ture. Wanta nan waggaa baay'ee hawwee ture sapiraayizii ajaa'ibaa na goote jechuudha madaamin kooyi. Akkuma argaa jirtanii jabanaadha. Jabanaa kaayaa akka biyya keenyatti kaa jabanaa kan bunatti dhaabatanii yaa bunni kan dafu biyya keenyatti jabanaadha. Bunni jabanaa immoo buna jabanaatii fi bunni kun garaagarummaa guddaa qaba. Yaa hin beektan hundi keessanuu baadiyyaas ta'ee magaalaas ta'ee ilmi namaa kamiyyuu irra caala jabanaatti kan danfifamu bunni jechuudha. Buna jabanaa keessaa dhugdee immoo buna akka dallaa moo qorqoraa ምናምን kanneen ittiin baratanii jechuudha. Annaa akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuu fi waaqayyoomti immoo nama gaariillee mana gaariillee waaqayyo sitti haa qabu. Dhugaa rabbii ijoollee addunyaa kanarra hagamuu hin jiraannu hanga jiraannu san immoo bakkuma jirtu sanitti illee namaallee gaarii yaadi. Ilmi namaa yoo badaa sitti yaadi ati gaarii yaadeefi. Ani guyyaa tokko araboota kanatti badaa yaadeen beeku. Garuu isaanillee waan badaa yaadan hin beekani. Ani balleessa illee hin beeku. Yoo balleessan ka biyya ofii keessatti illee sixiifamu biyya ormaa dhiisati jechuudha. Haati ofiitu gaafaati balleessitu sinneessu. Innaa maal jechuun barbaade dhugaa dubbachuu fi ani madaamota akkanaallee argee hin beeku. Madaami sadi biran hojjedhee madaami sadi keessa dhugaa bakka madaami lama addanatti ta'e. Inda'um tuni adduma taate dhugaa rabbii siriituun tan duraanii caalte jechuudha. Dhugaa rabbii sin jedha obboloota koo. Dhugaa maaliif waan baay'een eeggadhaa cholla deemaa sobuun hin barbaachisu. Nama gaarummaa hojjete immoo gaarummaa isaa himudha. Nama badaa hojjete immoo badummaa isaa himudha. Waaqayyo illee waan namni gas jaalatu gaafa ati gaarii dubbatte si jaalata. Gaafa ati dhugaa dubbatte gaafa ati waa hojjetu tokko irratti illee bakka waan gaarii hojjette si jaalata. Gaafa ati waan hojjette tokko irratti immoo waan badaa hojjette sin jaalatu jechuudha. Maal jechuu barbaade tanan ani dhugaa dubbachuu fi yaa'u amala yaa'u namni keessa namaan beeku garuu gubbaa namaa yoo laalu fi yoo haasaa namaa laalu namni suni badaadha. Yeni akkasii amalli ishee hin beekamu yookiin immoo garaa namaan beekan amala namaan beekan garuu bifa namaa fi haasaa namaa san beekan jechuudha. Innaa namni immoo mana keessatti yookiin nama isa waliin jiraattu si beekaa jechuudha. Innaa maaliif jechuu barbaade dhugaa dubbachuu fi amala kiyya araboonni kun hundi isaanii jechuudha. Faamiliin hundumtiyyuu sirriitti na beeka jechuudha. Warri faamilii haadha madaamii addisii tanaallee hundi isaanii na beeku sirriitti. Kan gara namtichaallee hundi isaanii na beeku. Hangara haadha boqottee sanii ijoollee haadha boqottee tanaallee sirriitti na beeku. Maaliif beektanii namni na wallaaleen jiru dhugaa dubbachuuf faamiliin isaanii hundiyyuu na beeku na eebbisus. Maaliif gaafati gaarii hojjette. Ani garuu guyyaa takka waan badaasu jedheen beeku akka waan madaamin osoo hin jiraannillee guyyaa gisee sanii waggaa tokkoo fi ji'a ja'a kophaa kiyyan mana kana keessa daa'ima qabee guddise jechuudha. Bakka nan deemutti kanuma himu bakka nan deemutti hin beektan raboonni gaafa ati badaa goote baduma kee kun bilbiltee guyyaa guutuu himaa oolte. Gaafa ati gaariillee goote bakka deemtuttis bilbilaatuma kama himaa deemti. Dhugaa waaqaa jechuudha. Amala isaanii nan beeka. Amma bakka nan deemutti kanuma himaa deemu. Kanuma himaa deemu akkana goote isheen akkana goote daa'ima haadhan qabne guddiste haatirraa duute adaraa isheetti kennattee deemte sarraatanyaatti kennattee obboleewwan ittiin kennanne jedhanii akkanumatti habaaqaa deemu jechuudha. Beektanii maaliif beektanii waan gaarii hojjedhee malee doon badaa hojjedhee doonaan yookiin daa'ima isaas gatee biraa galee akkana goote jedhu yookiin abaaru yookiin waa godhu jechuudha. Maaliif waan gaarii yoo hojjette
ijoolleen isaanii fi miti daa'ima kanas guddisuun isaanii miti ani gaarummaa koo isa boruu isa galaa boruutiif malee wanta akka giddii takkan qabu namni guddisnaa hin jedhin jiru guddisnaa hin jenne garuu isheen adaraashii natti kennattee adaraashii galmaan ga'e galata waaqayyoo malee ani garuu baqa gaarummaadhaaf baqa maaliif namaaf gaarii yaadi har'a ishees giddiitti irraa fudhatte jedhee daa'ima san guddisee iddoo guddaadhaan ga'ee fi jira galata waaqayyoo mucaan guddatee amma waan hunduma isaa beeka waan ta'eef maal isiniin jechuu barbaadetan garuu kana hundi isaanii seenaa kanaa hin beektan isinitti meen ture maal jechuufani waa nama hunduu na beekaa gaarummaa hojjechuun immoo nama illee si jaalataa waaqayyo biratti illee hin jaalatamtaa akkuma nama biratti jaalatamtu waaqayyo biratti illee jaalatamta gaafa namni si jibbu waaqayyo biratti illee si jibbabtuudha jechuudha sii galee kanaaf maatiin kun sirriitti na jaalata dhugaa dubbachuu baay'ee na jaalatu ani maatii isaa daa'ima isaaniitiin gargar na fu'an dhugaa waaqachuudha baqa sa'aatii barbaade rafee ka'ee sa'aatii barbaade hojjedhee namni naannoo jedhu amma dhugaa dubbachuuf nama madaamin tan birrii ofiitti si xalabdu hin jirti tan birrii ofiitiin kafana sii bittu hin jirti kanuma birrii ofiitiin saamunaa fuulaa sii bittu hin jirti dhugaa dubbachuuf hin jirtu nyaata yuu sinti nyaafti kan mana jiruyyuu akkan godhanne si gootii kan rufaa sii bittee fiddi waan nati biyya keetii barbaadde jechuudha dhugaa ilanatti kaatee baqa maaliif natti nimini maalidha Itoophiyaa keessa erga jiraatee siifin xalabaa deebitee immoo yeroo ayyaanaa akkamitti natti nimne bara haaraa warratti uffata akkanaa uffatu jedhee itti meennaan natti kaatee mucuu nagoote dhugaa maalidha tinaan jette maasiin bituu annaan jette maalidha maaliif ati yoo gaarii taate ati waan gaarii taateef gaarii kee ati nama gaarii waan taateef baqa asii godhuun koo dirqama naan jette osoo nama badaa ta'ee waan tokko gochuuf hin danda'u naan jette yoo ati gaarii taate anillee gaariidha yoo ati badduu taate anillee badduudha naan jette sii galee waan viidiyoo kana keessatti namni baay'ee waa irraa hin barattu nama xiinxalaa yoo taate nama sammuu qabaate viidiyoo kana dhaggeeffatu yoo ta'e waa irraa hin barattu waan asin jedhe maaliif beektani kanaafi arabootatti yoo isaanillee badaas ta'e ittiin badin waaqayyo keetiin kadhadhu baqa waaqayyo kee kadhadhu maaliif baqa waaqayyo irraa argatta waan ta'eef yoo namni badaasitti yaada ati gaarummaa yaadiif waaqayyo irraa argatta waan ta'eef kanaaf namni tokko badaa ta'eef hundi badaan ta'u namni hundi badduudha jechuu hin dandeenyu akkuma nama keenya keessatti badaan jiru isaan keessallee badaan jira dhugaa rabbi waan kana garuu jechuudha akkuma argaa jirtanii xaafii diimaadha xaafii adiidha jabanaadha barbareedha kan isheen naa xalabde jechuudha xalabdee naafichisiiste jechuudha qarshii ishiitiin immoo kuni kiyyaamti ani akkana kun laal jabanaa biyya keenyaa jedhee itti agarsiise duraanuu jabanaa kana fidi siifin xalabaa naan jetti jabanaa jedhama naan jettee kan bulatti dafsin jedha jabanaa jedhama eessa jira beelatti barmadii kamirraa siifin xalabaa naan jetti barmaduma sana dhabe asillee immoo naman beeku hin qabu yaada kana keessaa illee boona warra waa gurguru kanan beeku beektanii achumaan booddeetti akka carraa ta'ee tuktukii irratti jiddaan jira irratti fakkaata namtichi kun እና አረብ ፈሃሳ ወነው በየኬኛ ጣፊ ወን በየኬኛ ወን እንጅርንጅ ይችላል ዳዳን ሽሮን ዝበርባ ዋንም ትንጅርንጅ እና አከና ከና ክኖላላዊ እንጅራ በሪ ጣፊን ለ ወን እንዱ እንጀደ kan xaafinan sukkaara hin qabu jette saniin aan jette eeyyen jedhe achumaan dhaggeeffattu dhadhee viidiyoo sana kennee feechitu hishii irra banattee fooloo taasistee lakkoofsa achi alaa fuutee guzuma san bilbiltee jechuudha bilbiltee gaafatte akkana jedhanii maalis filminatti bilaan jette naa waanumatti barbaadan jedhee jabanaan jiraatte jabanaan jechuun eeyyen jedhanii jabanaan garuu guddaan hin jiruun dhume xiqqaatu jira jedhanii እና ቹማን ጣፊ ሰይልነ ፍደናን ጀተ ቹማ ፍደ በርበሬን ኩኖናን ጀተ በርበሬ ለበቃ አርገጎቴ በርበሬስ ናፍድን ጀደ እና በርበሬ ሲፍደ ሽሮ ሞነን ቀዋን ጠይፍ እንዴ ዳዳለ እንጅራዋን ጠይፍ ሞ ዳዳ ድራና ፍደኒ ቢየራ ዋን ጠይፍ ንንቀዋ አቹማን ከነና ጠለብደ ጀቹ መዳሜን ኮዱጋዱበት ዋቀዩ ኡምሪሽ ያዴሬሱ yoo wanti kun daakuun kun baay'ee gaarii ta'ee itti deebiseetiin xalabanaan jette jabanaallee itti deebiseen yookiin jabaasii dhaba yoo saamnoo jedhanii itti lakkiin ga'an jedheen
barbareen isin hafnes isiniin jedha dhadhaa fi shiroo faanaan dide kaawwan jechuudha. Maaliif nan qaba waan ta'eef biyyaa fidanii dhufanii jechuudha. Mucoo biraazarii kootti fidee dhufe waan ta'eef. Innaa akkas isiniin jedha inda'uun firfiriin biyyaa dhufe iyyuu hin jira firfiriillee nan qaba. Innaa barbaree biyyaa dhufetu naalaa dhume malee cufaa. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasitti sapiraayizii ajaa'iba na gootee isiniin jedha madaamiin kooyi. Waaqayyo madaamii akkanaa isinii haa kennu dhugaa dubbachuu fi waaqayyo isinii haa kennu. Waan biraan jedhu keessattuu ijoollee haaraa dhuftan waaqayyoon mana akkanaa waaqayyomti yoo isin jaalate waan itti amantan hundi keessan ijoollee musliimas ta'ee waaqeffataa ta'ee beetsii ta'ee ortodoksii ta'ee hundi keessan waa itti amantan waaqayyo mana gaarii isin hattaa qabu dhugaa waaqa. Anamma manni kun manuma maatii kootiin natti fakkaata dhugaa ijoollee manuma maatii kootiin natti fakkaata. Huma sa'aatiin barbaade rafee ka'ee sa'aatiin barbaade hojjedhee sa'aatiin barbaade mana qulqulleessee waan akka namatti dubbatu hin jiru. Dadhabeen dhukkubee taanaan hin ciisa. Namni maa ciistaa maaf akkas taataa namaan jedhu hin jiru mana kana keessatti. Dhugaa waaqaa jechuudha. Innaa nama gaariidha nama fayyaalawii waan jechuudha walumaa galatti. Yoo atis gaarii taate immoo rabni gaarii sii taate beekaa ijoollee. Isinillee gaarii ta'an hin ifatinaa. Bakka waan isaan gammachiisu goggodhaa fi mana isaanii maaragii hiiqaa isaanii maaragii daa'ima isaanii maaragii waan hunda godhaa fi isin jedha. Innaa maaliif yoo isaan irraa argachuu baatta waaqayyo irraa argattanii jechuudha. Innaa akkasiin jedha hordoftoota kiyya akkasuma kaa warroonni viidiyoon kun sitti tole laayik sheerii gochuun dagatina akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattanii koomentii irratti barreessuun dagatinaati akkasuma immoo madaamii tana waaqayyo umrii keessii faa dheeressu madaamii ta'edhaati. Koomentii irratti warri viidiyoo kana ilaaltan naa barreessaa yoo gaafii qabaattan immoo na gaafachuun dagatinaa. Yoo immoo warroonni xalabanna jettanii riyaadii fi jiddaa keessaa tokko natti fakkaate bakki isaa iddoo isaan hin beekne ishee xora bifa haasaa waan ta'eef bakka inni jiru hin beeku riyaad ta'ee jidda ta'ee naannoo kana natti fakkaate. Inni xalabachuun dandeessanii nagaa ta'a fayyaa ta'a baay'ee isiniin jaalladha.